mada Tola kuinta Sayan saudada Afan Oromoda Afan Abakia Afan Adatia Afan Oromia Abwajajasa Jene Afan Makenyan Katamne Dubifna Afan Oromotin Barane Gudna Afan Pitam Sani Adami Degaksun Barufi Chutan Walalun Kapisun Gera Ramakusan Wadiya Tachisun Yomi Yonda Batu Alota Pebersun Gera Ramakusan Wadiya Tachisun Yomi Yonda Batu Alota Pebersun Qaba jechuudha beeksisni nan qabu kun maali afaan oromoo warri barachuu fedhu maaliif akkuma libiraan barnoota ammas barnoota jeesanitti buurri waan hundaa barnoota kanaafuu dogongora kana hambisuudhaa fi barachuun gaarii waan ta'uuf namoonni barachuu fedhii qabdanii waan takka wanti qabaltan hin jiru fedhii qofatu barbaachisa waan ta'eef Muhammad Siraj isin barsiisuudhaaf qophiidha kanaafuu qootaan isin hinja sagantaa goonee torbaanitti guyyaa tokkollee maan taane haala saniin barachuun ni danda'ama qubee kana yeroo gabaabduu keessatti sirreessuun ni danda'ama haala saniin sagalee alkhaaseetiin jiramma haala saniin sirreessuu waan danda'amuuf namoonni akkasitti fedhii qabdanii gamana qootaan isin hinja ani qophiidha jechuudha waan kanaafi yaaddayina waan takkallee wanni qabaltanii sin jiru akkasin isin hinja gara mata duree arraatittiin dabraa jechuudha mata dureen arraa afaan oromoo hamtu sirriidha ja gaafiin tuni gaafii dogongoraati namoonni gariin gaafii akkanaa sammuu keessaa qabanii gaafii dogongoraati afaan oromoo hamtu sirriidha wanni jedhamu hin jiru ta duraati jechuudha afaan oromoo hundinuu sirriidha afaan oromoo ka dogongoraa tokkolleen hin jiru ilaalcha namootaatu dogongora qaba malee akkaataa namoonni itti hubatanii rabbiif galanni agayo ani akka carraa ta'ee oromiyaa keessa loqonni ani hin beekne tokkolleen hin jiru oromiyaa guututti jechuudha sanii fi afaan oromoo bahatti akkamitti dubbatamaa dhiyaatti akkamitti dubbatamaa kaabaa kibbatti akkamitti dubbatamaa waan jedhu nin beekaa jechuudha galata rabbiif hin galcha kanaafi namni gariin maal jaa dogongora qubee kan hojii wal qabate loqoda dogongora jechuun jirtaa jaa ani loqoda akka gaartiin beekaa kamtu sirrii kamtu dogongora waan jawaanin beekuu fi kana dahoo godhatanii dogongora kana keessa hin seeninaan isiniin jaa namoonni gariin kana jala dhokotaniiti loqoda jala dhokotaniiti dogongora hedduu dogongoru jiranii sababni isaan dhiyeessan maali ani loqoda kiyyaanii naasee waan ta'eef akkana nan godhina jaa hijiba wanni loqoda jawun jiru qubumaan beekne hin beeku jaanis waaqaanyiin qabdu inumaan beeku jaanii barwaan hin beekne dubbachuun beekumsa ififuu waan ta'eef jechuudha akkasitti hubachuutu gaariidha isani barreeffama qofaa miti haasawuma keessattuu waan hin taane haasayeeti aggaati qabde bar loqoda walii galuu dadhabne loqoda waan ta'eef loqoda kiyyarraa isin jaa humni waan namni badii balleessetti badii san loqodaan dhooyisuu fadhaa jechuudha wanni akkasiin dalaydu yeroo ammaa kanatti keessattuu namni akka gaariitti afaan oromoo kun bakka hunda wal bareeti namni wal keessa seene hedduun baruu jira jechuudha loqoda waan jaamu kanas dialektika jaan kana jechuudha san waan ta'eef kanaanii kana dahoo godhatanii dogongora kana keessa hin seeninaan isiniin jaa loqoda irratti wanti xiyyeeffatamuu hin jiru ni beeynaa jechuudha bahatti akkamitti dubbatama dhihaa akkamii waan jiru akka gaariitti beekama waan ta'eef kanaan akkanatti wal gowwoomsinee wal bira hin dabarru jechuudha akkasitti haa hubannu tana ta duraati loqoda hogguu jannugaa namni hedduun inuma afaan oromoo kana haala adda addaatiin hiikkata
Walumaagalatti loqoda irratti wanni xiyyeeffannoo takka illee hin jirtu. Abbaan fedhee akka fedhetti akka beekutti akka dubbatutti barreessuudhaaf mirga guutuu qabaa jechuudha. Dhugaa dubbachuuf afaan Oromoo afaan waaltee jaamee wanni lafa kaa'ame takka illee hin jirtu. Qabiiroon barnoota Oromiyaa baase kan waaltee jee namni fudhatullee ni jira. Sanilleen biiroon barnoota Oromiyaa afaan waalteessuufi miti kan kitaaba barnootaa baasu. Kitaaba barnootaa kan ijoolleen itti barattu baasa. Maaliif fakkeenyaaf namni tokko barsiisaan tokkos ka'ee kitaaba baasuu danda'a kophaa isaatiif jechuudha. Akka isatti fakkaatutti barnoota fiiziksii tokko yookaan barnoota herregaa tokko kaasee ka'ee kitaaba baasuu danda'a. Wanni kitaaba keessatti beesuun hundi waa waaltee jechuu miti jechuudha. Barsiisaan akka isatti fakkaatutti baasee waan ta'eef biiroon barnoota Oromiyaattis hogguu kitaaba tokko baasuuf ka'u hojjettoota isaa warra mindaa kafaluuf saniitu ka'ee waan kana baasa yookaan warra walitti qabamee hojii kanarratti hojjetuutu walitti gurmaa'ee haala saniin baasa malee kitaaba waalteessinaa bakka adda addaatii namatti walitti finnee mari'annee akkasitti waan kana baasnaa jaameetii miti kan bahuu jechuudha. Hayyoota jiran jaamanii warra isaanumatti dhiyoo jirantu walitti qabamee kitaaba baasa malee itti yaadamee baharraa namni haa dhufuu dhiharraa namni haa dhufuu wanni jaamee akkasitti bahu hin jiru jechuudha. Kanaaf waaltee kana wanni jaamu hin jiru. Waan waaltee warra waaltinaa kan baasan faatu jira jechuudha. Horee waaltinaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa jala tan turteetu jira. Horee santu kitaaba baasaa ture jechuudha. Sun maali? Fakkeenyaaf waan waaltee jennu guyyoota torbaanii kana horee waaltinaa waalteessee jira. Wiixata qibxata roobii kamisa jimaata sanbata dilbata jee baasa. Kanumaa garuu akkamitti itti fayyadamu jira. Namni dhugumaan akka waaltee kana fayyadamu jira jennee yoo ilaallu ta'e namni akka fedhe itti fayyadamu jira jechuudha. Sanbata xiqqaa sanbata guddaa. Sanbata xiqqaa fi guddaa kana maaliin akka wal caalan beeku kan lachuu sabuma 24 akkana beekutti waan akkanaatu jira jechuudha. Wiixata guddaa wiixata xiqqaa kana akkanatti addaan baasuutu jira waan ta'eef kan waaltee itti fayyadamutti hin jirru kan waalteen akka waan waaltee fakkeessanii ati dogongora barreessitee namaan jechuun ififuu dogongora tokko. Saniif afaan Oromoo keessatti inumaa wanni nama ajaa'ibsiisu afaan Oromoo godinoota adda addaa keessatti godina addaan fagoo ta'e waan wal fakkeessu qaban. Fakkeenyaaf Gujii Jimmaa fi Iluu Abbaa Boroo waan wal fakkeessutu jira. Waan achi qofatti beekamu jechuudha. Akkaataa itti dubbatanii Gujii yoo ilaalle haala Jimmaa fi Gujiin addaan fagoodha. Gujii Iluu Abbaa Borii fi Jimma jechuudha. Sadeen kana waan wal fakkeessutu jira. Harargee Wallagga waan wal fakkeessutu jira jechuudha. Fakkeenyaaf Dhoorkee hojii Wallagga Harargeettis Dhoorkee jaa jechuudha. Halamma bakka biraa deemte garuu wanni akkasiin jiru Dhoorgee jaa Dhoowwee jaa haala saniitu haala kanaan wal fakkaachuutu jira jechuudha. Wantoonni wal fakkaatan kan akkanaan jiran Oromiyaa tana keessa Arsii fi Harargee wal fakkeessu jira. Shawaa fi Arsii Shawaa fi Harargee akkasitti addaan baasnee ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Wanti wal fakkeessu hedduun akkasitti jira. Akkasumattis wantoonni wal hin fakkaanne hedduun akkasumatti jiranii jechuudha. Kanaaf kan wal fakkaates kan wal hin fakkaannes kun dogongoraa kun sirriidha jennee wanni addaan baasuu dandeenyu tokkollee hin jiru jechuudha. Kan amma namoonni gariin waan ifi haasawan sanii kan biraa tokko dogongora waan jedhaniif jecha dubbachuu dhiisee namoota biraa fakkaachuudhaaf akkasitti haasawus ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf eecha keecha yoo jee namni tokko afaan Oromooti amma kunis namoota kana dhiisee amma namni warri tuulama amma fakkeenyaaf waan akkanatti haasawa eecha eessa kan bakka biraatti jaanii eecha jee qalbeecha waan akkanaatu jira jechuudha. Kana dhiisee amma fakkeenyaaf kan maqaan isaa qalbeechaa fa'aa qalbeessaa hajawutu jira. Urgeessaa fa'aa jiru jira. Waan akkana dhiiseeti eecha jee kasilaa warra isaatti irraa gubaru hawaaltee hanga ammaatti hin jiru akka bareessanitti dubbatee hanga wanni waaltee kaana ijaamutti akkasitti deemuutu gaariidha jechuudha. Afaan isaa itti sodaachuu ifirrachuun qabu jechuudha. Waan bareessaniin akkasumatti haasawutu isarra jira jechuudha. Akkasitti waliigaluu qabaanna jechuudha. Namni biraatiis habiraamma inumaa kanaatti qoosuu faadhaa fi magarchaa fa'aa jiru jira. Saa hunda garachaatti jijjiiree jechuudha. Wanni akkasii walirratti qoosuun kunis hin barbaachisu. Namni akka ifii beekutti akkasitti itti qoosaniitti waan haasawusanii akka dhiisufaa wal godhuutu jira waan ta'eef guutuutti waan hafuu qabu jechuudha. Kabiraa qubee
خاخنا نمني دون رد الدبيت خاصة أني سيرو هدو خاصة ما نجرا أماس قافين الدون وان قاتي في رد بيتين خاصة يجورا قبي خا يقاو قبي دچا خا خجامو سغالي ساتو جرا قبيتنا حيوني هدون قد فيدمن اللي نجراني براتان قبيتنا أكا قبيتا كاتي براتيس نجرا جچورا وانت نام دراسة بديتين جرا براتان أكا قبيتا كاتي براتيس نجرا قبي خا تجامتو جچورا ساني في هنگا دراتي تي قبي خا تي بكا كاتين بوسو ندن دهما جنة نموت هدو جنا حسوات الرئي غرو نموني هدوني سغالي جرتو تانا osoo beekaniiti qubeen tun hin jirtu jedhanii haalli itti mormaniitu jira. Maaliif warri waaltina qubeelee nu barbaachifti jedhan keessaa qubee akka zhaa fi tsaafaa itti hidhaaniiti qubeen kan jirtu jedhan qubee tsaa maaliif barbaachisee sagaleen isaa afaan Oromoo keessa hin jirtu maaliif qubee tsaa barbaachisee jettee hogguu gaafattu ammoo tsaa hin ashfaa akkamiin barreessinaa yoo qubee tsaa hin ergifannee sinjaa jaa kanaasi majangir faatti barreessinaa sinjaa sanirraa ka'uudhaani khasagaleen jirtu kana mormee namni khasagaleen hin jirre bakka biraa ganda biraa deemee barbaadu huni qubee kana maaliif mormaa waan jawraa ka'uudhaan anis sagalee jirtu tana hayyoonni itti fayyadamanis ni jiranii qubee tana kanaaf wal nama mormisiisuu miti akkasitti olbachuu gaariidha warri qubee dogongortanii ما دو غونغورين انجتني جتنمو وانا كان دابا بردا فرمان نوندا برچوان تيفي كوبي برداتي هانكنا كوبي خنا فران سينجا وان داوتني في غلطوما